gaafa dura OMN eegalleerraa kaasuufi uummanni keenya Saawudii biyyoota arabaa jiru gargaarsa addaa ni godhu. Haalaan isaa guddachuu miti. Haala rakkisaan san keessatti nu gargaaranii yeroo hunda gargaarsi isaan nu kennan kan irra nama dhoorgu. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota jabootu warri jabootuuf harootaa tan like share subscribe gochuu akka hin daganne kabajaan isin gaafanna. Guyyaa har'aa waan ajaa'ibaa qabannee dhufne koottaa laalaa isiniin jechuu barbaada. Maan jechuun keessaniin oolu haasawa Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa. Ani garuu erga Hamzaan fayyadamtee yeroo jalqabaatiif haasaa jira arguudha. Haasofni jarri gadiin ba'an kun baay'ee namatti tola. Haasofni jarri guyyaa har'aa gadiin ba'an dhimma ijoollee Saa'udii yookaan ijoolleen Saa'udii badhaasa kenniteef biyya kanarraa ergiteef jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisudha. Biyya Saa'udii keessa biyyi Saa'udii kun immoo ijoolleen biyya Saa'udiidhaa jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen asirraa yeroo Jawaar Muhammad biyya faranjoota yookaan Ameerikaa ta'ee qabsaa'uusaa warra OMN sirriitti gadhaabedha. Jawaar dubbatee jira haasaa isaa keessatti kallattimaan gara isaa isin dabarsa. Waan baay'ee barumsa isinii ta'a jedhee yaada. Maaliif ijoolleen Saa'udiidhaa yeroo kana rakkoo gurguddaa keessa akka jiru hundi keenya ni beekna. Osoo rakkoo keessa jiranuu asirraa yoon badhaasa Jawaar fa'aaf jedhanii waan tokko asirraa ergan warri biyya faranjii hoomee maal haa jedhu. Warri biyya garagaraa keessa jiran mee maal haa jedhu. Yeroo uummanni Saa'udiidhaa yeroo rakkoo keessa illee jiru hayyoota ofii hin daganne jechuudha. Walumaa galatti Jawaar Muhammad yeroo dubbatu guyyaa har'aa waa'ee ijoollee Saa'udiidhaa keessattuu shamarran dhiirris biyya Saa'udii keessatti yeroo qabsoo inni geggeessaa jiru keessatti shoora guddaa taphatanii jechuudha. Har'as akkasuma seenaan ijoollee Saa'udiidhaa itti fufee jira. Rakkoo keessa illee jiraatan warra nagaa hooma xiqqootu walgaa akkuma jedhame san hooma qabanirraa qoodaniifi jechuudha. Dhugaa hedduu dinqisiifadhan akka mataa kiyyatti. Maaliif biyya Saa'udi Arabiyaa keessa akkuma beekamu rakkoo gurguddatu jira. Rakkoo kana keessa ta'anii dhugaa achitti nama gargaaranii anaa yoo of kiyyaa na dinqisiifadha jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo Jawaar Muhammad daawwadhamee hanga dhumaatti kan Baqqalaa Garbaa, kan Hamzaa Booranaa, hayyoottan Oromoo hunda isaaniitu jechuudha. Waan ajaa'ibaa dubbatan. Jawaar immoo kana keessatti waan hedduu huqqate fakkaata. Kanaafuu like, share, subscribe gochuu akka hin daganne kabajaan isin gaafanna. Haasaa guyyaa har'aa asuma irratti goolamna. Jalqaba irratti gara viidiyootti isin dabarsa. Viidiyoo daawwadhaa walitti. Gaafa dura OMN eegalleerraa kaasuufi uummanni keenya Saawudii biyyoota arabaa jiru gargaarsa addaa ni godhu. Haalaan isaa guddachuu miti. Haala rakkisaan san keessatti nu gargaaranii yeroo hunda gargaarsi isaan nu kennan kan irra nama dhoorgu, kan nama xiiqachiisu, kan hedduu gara tokkoon hamilee namatti kaasu, gara biraatiin immoo dhugaa isaanii tana xaarii isaanii tana fuuraa isaanii tana bakkaan ga'uu dhabuun kan irra nama kutu ture durisi. Amma sanuma yeroo ammaa kana akkuma beektan sababa wal dhibbee biyya kanaatii fi biyya saniitiin lammiileen keenya hojiif jecha
asii rakkatanii rakkoo jala deefaa biisan dhaqanii achitti immoo rakkoo hamaa keessa jiranii sanis furuudhaaf bifa adda addaatiin yaalii godhaa jirra. Haaluma san keessatti haala ammaata san keessatti illee keessattuu shamarran haala biyya san keessatti baay'ee rakkisaa ta'een jiraachaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif kabajaa Oromummaa fi Oromoof qabaniif kabaja dhugeeffannoo hoggana isaaniitiif qabaniif wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Fuudhuunis dhiisuun namatti ulfaata. Fuudhuuf isaanirraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo xaarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessa baasee nagaa wal nu agarsiisu nullee aga dandeenyu sagal lubbuun keessa jirtutti isin hin dagannu saba keenya hin dagannu saba keenya hin gannu ija baannaa galatoo waan jedhan. Obboleewwan keenya bakka isaan jiran rakkoo hedduu keessattuu jiranii yaadatanii amaanis hamileedhaanis maallaqaanis waan hundumaanis nu bira dhaabbatanii waan qabanirraa biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa keessa ta'anii yaadachuu isaaniif baay'ee isaan galateeffannaa. Ammallee rabbi nagaadhaan biyya isaaniitti haa galchu waan isaan hojjetan immoo rabbi haa barakachiisu biyya isaaniitti isaan haa deebisu ayyeeqa kanuma jennaa galatoomaa isiniin jennaa isiniinis isaaniinis galateeffannaa. Dheeraan wajjin rakkatanii mootummaa uummata wajjin rakkataa turtanii ijoolleen biyya arabaa hojii keessanii rakkoo keessa jirtanii tola keessa hin jirtan akka isin jirtanii beekaa isin keessa jiraadhee ture bakki isin itti hidhamtanillee bakki ijoolleen keessa itti hidhamtetti illee hidhamee hidhaa keessa ture quba qabaa rakkoo keessanii dhiphina keessan quba qabnaa fayyaa nuu ta'a ulfaadhaa galatoomaa akka nu argitanii kabajanii ergaa kunuma guddoota keenya nu ergitan kan rabbi isin haa ulfeessu rakkoo teessanillee rabbi isin irraa furuu. Rabbi argite bal'innaadhaan nagaadhaan argite bilisummaadhaan biyya keenya walitti qabee waliin maa jira. Okay, galatooma viidiyoo daawwattan jedhetti yaada. Barumsa hedduu irraa fudhata jedhee yaada. Uummanni biyya hundarraa jechuudha. Kan biyya garaagaraa keessa jirtan ijoollee kanarraa waa hedduu barattan jedhee yaada yookaan haasaa Jawaar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa akkasuma barumsa gurguddaa irraa barattan jedhee yaada. Kanaafuu warra biyya biraatiif baay'ee qaanidha jechuudha. Akkasuma biyya biraa keessallee namni waan tokko hojjetanii jira galatoomi jennaani. Kanaafuu asuma irratti goolamna viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'uun nagaan nu turan kabajaan isin gaafanna. Warri chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu akka hin daganne galatooma.